Jawabi karena awas tidak naga wala Ashi ayyee muus godha. Okay. Namoota isin jalaa yoo jiraatan warroota akka Firaaj murtii fa'aa galchii guddaa jala kana barbaade. Okay, Jawaar kenna baga nagaa dhufte ka yookaan fagootti daandaatiin jenna. Arrammoo akka gaazexeessaa tokkotti gaa obbo Jawaar baga nagaa dhuftanii jalqaba irratti gara miidiyaa Chaayinaa kana dhaabbata keenya. Chaayinaa kanatti baga nagaa dhuftanii isin jechuu barbaannaa uummata keessan nagaa gaafadhaa. Miyuutii irraa Amo, wanin beda naman betu wait. bareeda. This is fascinating. Dura hundi keessa galatoma anuma diko isa gawa tokko netiin gara mariitti seenna. Hedduun keessa dargaggeeyyii dura gaafan biyya alaa dhufu amata umritii na long problem amma diidam dura. Kuma lama shanii Stanford California di Amerika. Kan bagian Amerika nama tuh kumbaya pun nama orang muda. So soalnya internet berbadun falto banyak itu. Video link ke pusat galera, bukan nanti hidupnya itu sih ini sih na. Acara ini kali di sosial media ada, karena kapsul kan sih gara sosial media kan ini sih. Boda Facebook itu gaya galu warna itu cuma sama turah Facebook sih lah. TikTok kun immoo na jala ana hidhaa jiru popular ta'aa dhufe sanbootanii qaaniyoon gara TikTok kana dhufe ijoolleen na bobbordiyyeetiin sodaadhe asumaan jiran dhufe garuu isa powerful platform eegaan siyaasatti as deebi'ee gama social mediaatiin uummata dubbachuu eegale kana gama Facebook ilmaan maxxansaa baatii lamaan dabre kana ijoollee tiimaa jira tiimana tuubana gargaaru algorithm analysis goone presentation bonus marii bonus namni kalqiin akka jirutti irra jireessi TikTok kana jira even gama Facebook kiyyaas gara YouTubeis namni dhufu referaalli isaa asirraan so this is a powerful tool tokko saniif namni lammaffaa namni hedduun maa jireenya jedhu meeshaan miidiyaan hawaasaa meeshaan qawwee fudhattee takka diina irratti dhawatta takka firaas diinaatii dandeessa meeshaa tokko boroma ittiin dhaatuu dandeessa takka sangaa keenya jalaa ajjeesuu dandeessa. Sooshaal miidiyaa kana kanatti itti fayyadamuun keessatti hirmaachuun keessattuu namni keenya fayyadamutti. Akkuma beektan bara Oromoo Farstis OMN sochoonus eegaan biyya galees aayilaa community engagement hawaasa wajjin mari'achuudhaan ta'e. Waan yaada namni tokko gasi tokko waan hawaasa keessa jiru yoo hin beekin yoo hin dhagahin hawaasa nuti furmaata fiduu tarsiima karoora baasuu hedduu rakkata jechuudha. Saba kanaaf wanneen as dhufeef namoonni hedduun akka gurrama qabaniin beeka wanneen as dhufeef akkaan isin tajaajilu yoo barbaadu taate uummata biyya kana akkaan yeroo barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha irraa fagaatee saddeet dhaquu kanaaf pilaatfoormii amma jiran keenya keessa TikTok kun engagement guddaa wayyaana kan jedhuudhaan koofii asuma keessatti nama TikTokitanii kanaaf kabiraa torban dabre kan waa hedduun arge waggaa namni keenya hedduu rakkatu dur koominiitiidhaatu uummata dubbata dur masgiidaaf cherchiitti dubbata ijoolluma sana qofaan arge ijoollee jechuun ijoollee warra TikTok irra jiru kanaatu isaanii argaa jechuudha kanaaf yoo ijoollee uummata dubbatan kana dhaqee wajjin haasee kanarra wal keenya wal qajeelchine irra gaarii qajeelchine waliin dhufe kanaaf isinis gaafe waanuma feetan waan naamusa waan safuun cabsine alatti dachii samii gidduu waan Oromoo fi biyya teenya laallata gaafii gaafattan kan danda'u ni deebisa taan itti rafeetiin du'aa itti godhee kitaabas itti ilaalee deebi'uu danda'a ni mari'anna jechuudha haala biyya keenya jiru irrattis haala irraas mari'achuu dandeenya gaafilee walitti qabaa turtan namoonni isinitti ergaa turanii gaafilee san dhiyeessaatii eegaa inni gootan booda oodiyensii keessaa isa doon bilbila ammoo akkamitti akkan isinii kennuu danda'an hawaasa keessaayis dhiyeessuu dandeessanii akkasitti bal'inaan haasofnaa gara buraa oolmaa irraa laallee gara fuulduraatiis torbanitti isaa taatu torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufne yaada uummataa fi uummataa fudhachuudhaaf ta'e jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma
maqaa bareedaa qabdan tokko doktora. Galatoomii Jawaar kiyya galatoomii ulfaadhu. Jalqaba kaabde jarjara qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri maduftanii hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayii goonaati isinit du'aayii goona Oromoo fi rabdoo waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna galchaadha hangaafiin hin qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eegale ofirraa eegale uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufees hin jiru. Sangubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudhaa. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaaftanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtan immoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaasatti marii guddoo gootan sun gartee mariin sun eessarra jira. Eessarra geessee hajuu tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka. Filannoon tun hin barbaachiftu osoo jaaniiti ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidhaa mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhugumaa PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeetii waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafin Galatoomii ulfaadhu walirratti deebisa moo takka takkaa jira deebitaaf Jawaar? Lamaan tokko dabalu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan hundinuu baga nagaa dhuftanii baga waraagalee galatoomaadha. Masduree sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaallee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga itti kennaanii akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku speeshaalii sooshaal miidiyaa namoota itti fayyadama sooshaal miidiyaa namoota gurguddaa akka biyyatti jiranirraa barsiise keessaa tokko isa. Gamumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaadaa qabdan dhimma diinagdee gara harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate speeshaalii Haaji Jawaar as dhiyeenya waan addaa kan jee ture waan sanii yoomnu biraan geessaa kana jechuun gaafa shifeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa kana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti fasaniin saamichaa fi guttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dheenyatti isin biraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan waan keessatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ta'e furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaaffiin lammaffaadha dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidha akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan. Even Oromoota amantii Ortodoksii ibsiisaa turan haga ustaazota uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma uummatichaatti mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgiida qofaa jira manneen amantaa garaagaraa jiru Oromiin hin jiru akkamiin waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamiin waliin jiraatee as ga'e akkamiin waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Obbo Jawaar Mohammad
gaafiin sadaffaadha. Haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra gahee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha. Akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan inni dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaqsaniin mooyyaaleen akkasuma gara baalee kanaan keessatti ispeeshaalii gara Soomaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuu danda'a gara nam 5-6 kan boodatti itti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin argatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jira galatoomaa alfadhaa. Olfadho galatoomii. Jala deebisee deemu. Gaaffii lubbuu qabdan shakkaaba haase yeroo adda addaas malee jirra. Bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bibbee 17ffaa 1780 irraa kaasee kolonii jala turani. Qabsoo jalqaba bibbee 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti wala bilisa bahan cunqursaa alagaa jala. Waggaa cunqursaa alagaa jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin kan ture maali? Alagaadha kan cunqursu, alagaadha kan nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaaf hamataa hojii miti yaada. Samboda jaatamoota keessa Koongoo kaasii walleen booda ga'u Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu, ka Firaansiyaa taatu, ka Poortugiizaa taatu jalaa wala bayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabanne. Roorroon alagaadhaa kaatee hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamamu jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama guddaatti biraatti tokko sirna abbaa irree koloniyaalizimii takkaa'u faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala ture. Fakkeenyaaf biyya koo duwwaa fudhachuu jechuudha. Tokko sirna abbaa irree jaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seene. Extreme case Koongoo fudhachuu jechuudha. Biyyoota hedduu haboodha akka hawwanti gara dimokiraasii gachaa. Probably Botswana ada akka fakkeenya qabu dandeenya. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo walii galaa maaliif manni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa qabu waan ta'e qofuma osoo hin ta'in roorroo jibbee kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu karma Afrikaatiin mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenyaaf biyyan yeroo waggaa 3 keessa taa'ee yoo fudhanne gita bittaa Biritii jala turan Sambooda Kenyaata bulchiinsa sirna Jomo Kenyaata jala Sambooda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa moo jala turanii Sambooda Kibaakii jalatti jala malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma isteebil dimokiraasii jaaruu jalatti jechuudha. Nutis wanni amma wanni mudate waan Afrikaa sana mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jala maaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seene. Hanga Koongollee hammaatu baatu ka hawwine Botswanaadha ka arganne Keeniyaa under Kenyaata under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seene jechuudha murnaa amma jiru kana. Murnaa amma dura alagaa irraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre.
أجيتش أنا ما بفلمان هم كفا تكنا من كينيا أكبر مرة أجيب من بيو دوتي mana دور لولي نمني كينيا كدموجي أرجع كدموجي بالي lola keessa ture sama jefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana siniimaa ture takka jira. Uranee ballee uranee jechuun iskaatar keessa jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraan. Reebee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaatu ture warra dargiidha. Warri Haile Sillaasiitis. Eessa akka godhe buqqaataa ture. Amma ganda keenya irraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti baale immoo gara gin'iirii gara sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti, gara gadiitti, gara xarafaatti. Kan sun godhamaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaan buqqa'u jira jechuudha. Ada hartaan jidduutti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jedhamtuun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beekutti fakkaatu. Rasaasni sargii irratti dhukaasan. Kawwee qaban eeboodhaan deemanii sun yoo beektan. Samtuu san keessa seenee jechuudha. So bita bitaa alagaa jalaa qabbaanii jirra. Saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa ijaarratee waan akkanaa deemaa godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammatti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammatti jirru qabsoo bita bitaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo bita bitaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaaf jechuudha. Over the last 2 years, we are transforming the Oromo movement. Kami transform godhu jirra qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nuti kuusaa ture alagaa jalaa baanaa ture jirurraa gara qabsoo sirna haqaa wayyeessuudha. Walqixxummaa dinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoon maatii irra bu'u fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhu jira jechuudha. Because a liberation movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goonee gara democratization movementiin ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Dilemma Oromoo keessa yookiin maal kita bitta alagaa irraa kufrifne alla magabbagan irraa kutan keenya immoo dhufe daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana irraa jirre jara kan dunu deebi'a rakkoo jiranii non amma Suudaan asirratti kiliin fi godha. Suudaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Ammoo ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadii tunni maaliifi jawaarillee alatti orma waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree walloleenu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoo kufte alagaa warra harkaa fi harma nu murisantu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroofaturra ijoolleen maal ta'een akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. Salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti nutti jirta. Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in. Taboodaa san jaan. Ana ummaa dhiirraa hin dhagayaa isoo dhiirraa hin dhagayaa. Alagaa jala deemuun fedhanii. Alagaa jala deemuun fedhanii. Roorroon tura akka irraa dhaabatu barbaadan. Kanuma akkasiin. Qabsoonni godhaa jirrus alagaa deebisuu kennu. Waan takka jala muura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenye. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyiitti cafaqee hin jiru.
ajjeesuudhaan hidhuudhaan saamichaan cabsuudha jechuudha. Cabuun nama tokko. Lamaffaa የሆነብን ጋር አልተን ኑጫላ ኦርመ ብራቲ ተቆቆደ ማለት ኑቴ ሚሊዮን ከሰነሰ ዘመን ተቆቆደ ተወጋጅ ጋፍ ኦሮሞን ኩም ዲደም ጀን ጋፍ ጋለ ማሪ ሶዶ መገየት ያን ጋፍ ካን ሸንተ መገየት ኦሮሞ ብሩ ዲደም ሶዶ ወደ ነው መገየት ከሰ ጋተም ጀኪ ጅረን ያ ኡመኒ ድል ሆኒ ፓርቲ ሲቆፎ ነምሰዲ ቆመ ጋር ወጀራ ጀነ warri lakkoofsaan nu gadi 13 qaba. Ifi seduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti gaadha. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoofsaan fraction parsantii takka hin taane paartii 13 qaban. Walli hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkoofte namni diidama hin geenyu. Oromoon amma bakka lama jirti.